Akkam jirtu hundumti keessan kun qophii daldalaa torbaniin qilleensarra isiniif oolu yoo ta'u do'ii miidiyaatiin qilleensarra isiniif oola. Ani immoo kennaadha. Do'ii miidiyaan qophii daldalaa isaatiin kaka'umsa hojiif wantoota isiniif ta'an seenaa milkaa'inaa fi kalaqa garaagaraatti dargaggoota hirmaatan qabateetu isiniif dhiyaata. Isinirraa kan eegamu YouTube keenya subscribe, like fi comment gochuu hin dagatina. Beetlehem Xilaawun jedhamti magaalaa Finfinnee mandara xiqqoo Zannaba Warqi jedhamuttidha kan isheen dhalattee guddatte. Beetleheemiin karaa daldalaa ishee irratti gufuun kan ishee mudachuu jalqabe yeroo namoonni naannoo ishee ogummaa hojii harkaa guddaa qaban hojii dhabuudhaan yeroo isaan dhiphatan arguu isheeti. Namoonni kun egaa kan isaan dhaban bu'aa guddaa wanta irraa argatan gabaa isaaniiti. Garuu Beetlehem gabaa isaan dhaban irratti xiyyeeffachuu dhistee xiyyeeffannaan ishee akkaataa itti gabaa bu'aa gaarii argamsiisu argatamu irratti ture. Yeroo kana egaa Beetlehem maatii isheerraa doolaara 10,000 kaapitaalii ishee jalqabaa fudhachuutiin kan isheen kaampaanii mataa ishee Soul Rebels jedhamu kan isheen hundeessuu dandeesse. Gogaa orgaanikii fi meeshaalee naannoo irraa akka salphaatti argaman kanneen akka gommaa konkolaataa hojiin ala ta'anii fi kanneen biraas walitti dabaluudhaan ture. Biraandii addaa kophee gogaa oomishuu danda'u kan isheen uumuu dandeesse fi akka Afrikaatti immoo beekamaa kan ta'e uumuu dandeesseetti. Har'as egaa Soul Rebels addunyaa irratti baay'ee beekamaa ta'eera. Biraandoota isaa biyyoota 50 biyyoota akka USA, Kanaadaa fi Switzerlanditti gurgurachuu danda'eera. Waggaa muraasa dura World Fair Trade Organization'tiin badhaasa awaardii isaa yookiin beekamtii isaa fudhateera. Qacaramtoota 100 ol ta'u kan qabu yoo ta'us suuqii jimlaa isaas biyyoota Eurooppii fi Eeshiyaatti banachuu danda'eera. Carraa Afrikaa keessa jiru sirriitti qo'achuudhaanii fi itti fayyadamuudhaan hojii isheetiin hawaasa bukkeetti baay'ee jaallatamtuu taateetti. Biyyi ishees akka isheetti boonu gochuu dandeesseetti. Bara 2011 akka lakkoofsa alaatti foorumii ikoonoomii addunyaa irratti dargaggeettii dursituu addunyaa jedhamtee filatamteetti. Yeroo sanas hojii kalaqaa Afrikaa irratti mo'achuu dandeesseetti. Egaa Beetlehem Xilaawun addunyaa irratti miidiyaa addunyaa gurguddoo kanneen akka BBC, CNN fi Forbes irratti seenaa milkaa'inaa isheetii gabaafameera. Seenaa milkaa'inaa fi keessummaa keenyarraa waan guddaa akka barattanii fi kaka'umsa hojiitiin jireenya keessan keessatti akka guutamtan shakkiin qabu. YouTube keenya subscribe, like, comment fi share gochuu hin dagatina. Qophii wal fakkaatuun hanga deebinee wal arginutti nagaan tura.